dheebuu miidiyaa ummanni keenya qabu roga garagaraatiin baasuudhaaf tajaajilli kan jalqabe waggoota 50 dura ta'us jalqaba ummanni keenya miidiyaa elektirooniksii yookaan gama tamsaasa reediyootiin tahuu seenaan ni ibsa. itti aansee gara miidiyaa maxxansaatiin yookaan pirees miidiyaa irrattis ummanni keenya jalqaba fayyadamuu fi hirmaachuu kan jalqaban bara 1968 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti yoo ta'u miidiyaan maxxansaa inni jalqabaa Oromoon qabdu Bariisaadha. Gaazexaa Bariisaa namni hayyama fudhachuun arjoome seenaan akka himuutti Profeesar Mahadii Hamid Mudee yoo ta'u boodarra mootummaan dhuunfatamee hanga har'aan tana tajaajila laachaa jiraachuunsaa ni beekama. Gaafsanirraa jalqabuudhaan roga miidiyaa garagaraatiin guddina aadaaf aartii seenaa ummatichaa dagaagsuudhaaf akkanumattuu dheebuu odeeffannoo ummataa afaan ofiitiin baasuudhaaf miidiyaaleen garagaraa hojjechaa turuunsaa seenaawwan ni mul'isan. bu'uuruma kanaan roga maxxansaatiinis taanaan tajaajiloota kanarratti itti fufuudhaaf rogoota garagaraatiin hojjetamaa turaniiru. Tibba kana dirree dhawaattis taanaan gaazexaan haaraan afaan Oromootiin hojjetu eebbifameeti jira. Gaazexaan Galaalcha Dirree ja'amuudhaan waamamu biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa bulchiinsa dirree dhawaatiin hoogganamu kan hojii jalqabee yoo ta'u seenaa dirree dhawaa keessatti gaazexaa afaan Oromootiin maxxanfamu isa jalqabaa ta'uudhaan galmaaweeti jira. Biiroon kominikeeshinii dhimmoota mootummaa bulchiinsa dirree dhawaadhaa waggoota 17 dabran Malakta Dirree maqaa ja'uun gaazexaa afaan Amaaraatiin maxxansaa turuunsaa kan beekamu yoo ta'u ammaan tana gaaffii ummataa bu'uureeffachuun afaan Oromoof afaan Somaaleetiin gaazexaa maxxansuudhaaf tajaajila jalqabuuf hojiitti bobbahuu isaanii ifoomsameeti jira. Afaan Oromooda wala mudide ittisaatu mada tola kuintahu chayan saudada afaan Oromooda afaan Abbaakiyaa afaan Aadaatiyaa afaan Oromiyaa Abaajaajaaza jennee afaanuma keenyaan katabnee dubbifna afaan Oromootiin barannee guutanna. Afaan fiicamsanii aadaa fi dagaagsuun barruu fi jechuutaan walaloon gabbisuun geerarraa makuusan waliin yaadachiisuun yoomiyyuun dhaabbatu dhalootaaf dabarsuun geerarraa makuusan waliin yaadachiisuun yoomiyyuun dhaabbatu dhalootaaf dabarsuun. Sirna owaaf miidhagaa eeba gaazexaa Galaalcha Dirreetiif qophaa'ee irrattis keessummootni garagaraa argamuun qooda kan irraa fudhatan ta'uun yaadrimeen gaazexaa Galaalcha Dirreedhaa gara hojiitti galchuudhaa jalqaba gaaffii ummataa bu'uureeffachuudhaan waggoota lameen dabre itti hojjechaa turuu isaa kan ibsu. Itti aanaa hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa dirree dhawaa duraanii obbo Milkeessaa Muummeedhaan gaaffiiwwan kanneen deebisaa laachuudhaaf fageenya isaan deeman akkanaan tarreesse. Akka waliigalaatti waggaalee 17 dabraniif akka bulchiinsa dirree dhawaatti Galaalchi maqaa Malakta Dirree ja'uun afaan Amaariffaatiin dhiyaachaa ture. Kanaafuu siyaasa bulchiinsaatis ta'ee siyaasa biyyattiidha diinagdee fi hawaasummaa ilaalchisuudhaan roga kanaan hojiilee cimaa hojjechaa ture jechuudha waggaalee 17 dabraniif. Haa ta'uutii immoo afaan naannoo kanatti hojiin ittiin hojjetamu afaan hojii akka biyyattiis afaan Amaariffaa waan ta'eef kana ture. Hawaasni naannoo kana immoo hawaasa keessattuu naannoo baadiyyaa araddaalee baadiyyaa bulchiinsa dirree dhawaa irratti wal jalqabate hawaasa afaan lamaanuu dubbatutu jira. Hawaasni kun egaa odeeffannoolee tana haala ifaa fi bilisa ta'een argachuu waan qabaniif afaan sadeeniin keessattuu afaan Oromoo, afaan Somaaliffaatii fi afaan Amaariffaadhaatiin akka dhiyaatuudhaaf hojiileen bal'aan hojjetamaa ture jechuudha. Keessattuu afaan lamaan kana akka hojiirra ol godhuudhaaf waggaalee lamaan dabraniif
hojiin bal'aan gara hoggantootan mootummaa bulchiinsa Direedawaatiin kaabinoota jechuudha hojiileen cimaa gaggeeffamee ture. So waggaa tokko dura hojiin hojjetame maali caasaan haaraan akka diriirfamu dura keessattuu afaan lamaan kan hojjechuudhaaf hojjettoonni jiran bajetaa barbaachisamas sanaafuu kana sirreessuudhaaf caasaan dura diriirfamuu waan qabuuf kaabineen bulchiinsa Direedawaadhaa TV qaamonni mootummaa keessa jiran waliin galuudhaan marii gaggeessaniin murtiin isaan dura murteessan caasaa diriirsuudha jechuudha. Kanaafuu gara public services deemuudhaan wanni kun akka hojiirra oolu godhuudhaaf tattaaffii godhanii jiran murtiilee garaagaraa isaan dabarsanii turan jechuudha. Yeroon ani immoo gara waajjira sanii deemu hojjettoonni akka qaxaraman godhuudhaan wanni gaazexaa kana akka lafa bu'u godhu maal wanni barbaachisu waan jiru almost duwwaarraa kaane kan godhuudhaaf hojjettoonni akka qacaramanii hojii jalqaban godhuudhaan layout dizaayineroota jira nama kana barbaachisu iddoo jirurraa barbaannee fiduudhaan wanni kun yeroo gabaabaa keessatti akka hojii jalqabu godhuudhaaf hojii bal'aatu gaggeeffame jechuudha. Waan namtee kallattii saniin bu'uura godhachuudhaan waggoota lamaan dabraniif adeemsa kana keessattuu bara 2012 adeemsa hedduu deemne bara 2013 jaarmaa isaa eegalle. Jaarmaa isaa jechuun gaazexaan tokko waan dila fedha humna namaa meeshaalee eegalle almost ammaan tana waggaa guutuu jirra maxxansuu eegalle. Adeemsa kana keessatti qaama dilaatu deeggarsanuu godhe waan biraa jechuun kan adeemsa kana keessatti addarajaajati jaarma gurmaa'insa hajaaruu beeku deeggarsa gurmaa'insa gaazexaa kana barbaachisu gumaachuudhaan hayaadhaan haan meeshaalee nu gargaaran jira deeggarsaa fi tumsaa hawaasa nama qaamolee baay'eetiif wanni tun as keessee jirti alhamdulillah. Keessummaa kabajaa sirna eeba gaazexaa kanaa kan tahan kantiibaan bulchiinsa Dirree Dhawaa obbo Kadir Juwaar akka dubbatanitti yoo ta'e miidiyaan guddina rogmara biyya takkaatiif bu'aan inni qabu kan akka laayyootti ilaalamu waan hin taaneef gaazexaan arraan tana afaan oromootiin akka hojjetuuf eebbifame kun itti gaafatamummaa olaanaa gaaffii ummataa bu'uureeffachuudhaan adeemsa jijjiiramaa kana ceesisuu keessatti qooda isaa akka bahatu irraa eeggama ja'an. Obbo Isqiyaas Taaffasaa gama isaaniitiin biiroon isaanii gaaffiiwwan ummataa roga odeeffannootiin jiru irratti xiyyeeffachuun hojiilee bal'aa hojjechaa jiraachuu isaanii tarreessuun damee weebsaayitii miidiyaa elektirooniksii akkanumattuu maxxansaan hojjechaa turuu isaanii himan. Amma immoo gaaffii ummataa bu'uureeffachuun jijjiirama as gaaffii ummataa bu'uura taasifachuun sochii taasifame keessatti yeroo jalqabaatiif afaan Oromoo fi afaan Somaaleetiin hojii miidiyaa maxxansaa irratti bobba'uu ifoomsan. Ji'oota 6 dabraniis hojiiwwan kanneen irratti tamsaasa yaalii taasisaniin galteewwan argatanirraa abdii argachuu isaaniitis dubbatanii jiran. Kutaan kurfii keenyaattis sirna eebaa kanarratti namoota hirmaatan keessaa ogeeyyilee miidiyaa garagaraa waliin turtii taasiseetii jiran. Barbaachisummaa miidiyaa irrattis ogeeyyileen bifa kanaan nutti himan. Miidiyaa jechuun namni gariin akka qawwee sagalee hin qabneetti ilaala miidiyaadha. Maaliif humna guddaa qaba miidiyaan waraana guddaallee miidiyaan injifachuu dandeessa. Kanaaf miidiyaan humna guddaadha jechuudha. Keessattuu gara bahaa kanatti uummanni jaalalli uummatni miidiyaa kanaaf qabu adda. Uummata gara bahaa kana biratti immoo miidiyaan bakka guddaa qaba. Maaliif hariiroon uummanni kun miidiyaa wajjin qabu hedduu jabaadha. Durumarraa eegal maal jennaan qaroominatu fide waan kana qaroominni gara bahaa kanaan seenee jechuu dandeenya. Miidiyaan kunis haaluma sanitti akkuma biyyaatittuu gara bahaa kanaan seene afaan biraa dura afaan Oromoo keessattuu dura eegalame gara bahaa kanatti eegalame. Saniif hariiroonni garri bahaa kunii fi miidiyaan qabanii waan jabaadha. Kanuma jechuudha. Guddaa qaba keessumattuu biyyoota akka biyya keenyaa akka Itoophiyaa akka naannoo keenyatti immoo akka Dirree Dhawaatti faayidaan miidiyaa guddaadha.
faayidaan miidiyaa jala bu'ee waan jiru uummataaf ga'uu qofa miti. Miidiyaan dura bu'ee waa'ee mootummaan godhuu qabu, waa'ee uummanni godhuu qabu, waa'ee misoomaa, waa'ee jijjiirama rooga kanaan faayidaa guddaa taphachuu qaba miidiyaan. Keessumattuu biyyoota misooma irratti jiran amma misooma irratti jiran kun faayidaan miidiyaa biyyoota kaanirraa kun adda ta'uu qaba. Maaliif gaaffii hedduu qabu. Gaaffii kana hiikuuf faayidaan miidiyaa waan guddaati. Innaa faayidaa miidiyaa kana ilaallu immoo keessatti gaaffiin kaasuu qabnu tokko jira. Faayidaan miidiyaa akka uummata bira ga'ee jijjiirama fidu qooqa adda addaatiin uummata bira qa'uu qaba. Kanaafuu wanti mootummaan wanti Dirreedawaan amma qoqqoo sadiin galaalchi kun gaazexaan kun jalqabumsaa faayidaa guddaa qaba. Gara fuulduraaf immoo uummanni kana keessa hirmaatee akka faayidaan barbaadamu bira ga'u guyyaan kun guyyaa guddaatiin jedheen yaada. Inni dura odeeffannoo bilisaa fi haqa qabeessaa ta'e hawaasni naannoo bulchiinsa kana jiraatan jechuudha. Bulchiinsa Dirreedawaa yeroo jaamu araddaa baadiyyaa fi araddaa magaalaa kan walitti qabu waan ta'eef magaalaa keessa araddaa 9 jira, baadiyyaa akkasuma araddaa 30 oliitu jira. Isaan kana maraahu odeeffannoon isaan kana qaqqabuu qabaa waan jooni tokko. Kan lammaffaadha immoo afaan walqixxummaa afaanii mirkaneessuudhaaf afaan sadeenuu bulchiinsa Dirreedawaa keessatti afaan hojii ni ta'a jedhee mootummaan ammaan tana jiru mootummaan paartii badhaadhinaatiin hoogganamu jechuudha. Kallattii lafa kaa'een afaan sadeenuu magaalaa Dirreedawaa keessa afaan hojii ni ta'a jedhee karoora qabu irraa kan ka'e san if dura hojjechuudhaaf jechuudha. Kanaafuu waggaalee dabran 27 keessatti afaan Oromootiif afaan Somaaliffaa afaan hojii akka ta'u gaafatamaa jira hawaasarraa waan san hojiirra hin oolle jechuudha. Saniif ammaan tana mootummaa jijjiiramaa kanaa wanni kun hojiirra oolamaati kan jiru. Akkasumatti illee hawaasni baadiyyaadhaa irra baay'een jiraatota bulchiinsa Dirreedawaadhaa hawaasa baadiyyaati. Hawaasni baadiyyaa immoo maaltu hojjetamaa jira magaalaa Dirreedawaa keessa waan jiru odeeffannoo gahaa hin qaban jechuudha. Maaliif wanni hojjetamu barreeffamaan jira, barreeffama kan jiru immoo afaan immoo hawaasni hin beekani. So afaan Somaaliffaatiin Jaraay Kadirree jennee afaan Oromootiin immoo Galaalcha Dirreeti, afaan Amaariffaatiin Malikta Dirree ture. Malikta Dirree jechuun dhaamsa dirreeti. Dhaamsumaatu irra baha yaada juuni kan dura wanni kun godhame. Dhaamsi jechuun waanuma xixiqqoo takka. Garuu immoo hojii bal'aa fidee deema. Hojii dinagdee biyyattii ni baasa. Hawaasummaa jira, siyaasaa jira, waan kan hunda waan wal qabatee jiruuf hojii gurguddoo hojjechaadhaa jira. Wanni kun maaliif galaalcha hin taane? Dhaamsarra galaalchaa turre guddaa. So Maliktiirra gaazexaa haa ta'u qaba waan jiruun gara gaazexaa Dirreetis goonii jirra afaan Amaariffaadhaa ta'e sana afaan sadiin wal qixa deemaa ni jiru jechuudha. Garaagarummaa afaanii ilaaluun hin jiru nu bira afaan hundinuu wal qixa akka ta'etti waan afaan takkaa goon afaan kaanis ni goona jechuudha. Hojjettootas akkasumatti wal qixxummaa isaanii eeguudhaan gammachuudhaan namoota hojii isaanii jaalatee hojii isaanii jaalala guddaadhaan akka isaan waan kana hojjetan godhuudhaaf tattaaffii gooneeti jirra. Kunis galma nugee jira. Arraan tana kunoo haala kana fakkaatuun eebbii gaazexoota sadeen kanaa yookaan galaalchoo sadeen kanaa arraan tana gaggeeffameeti jira. Hedduu gammanni jira jechuudha. Ammaan tana hayyoon teenya maali? Gaaffii hawaasaati. Gaaffii hawaasaatii fi hojiiwwan bulchiinsa hojjetu wal quunnamsiisuudha. Hayyoon waan gaazexaa kanaatis maali? Riqicha ta'ee dildila ta'ee hawaasaa fi mootummaa jidduutti gaaffii hawaasaa mootummaadhaaf yaada mootummaa imaamataa fi tarsiimoo mootummaadhaa uummata biraan ga'uudha. Hayyoon isaati kana bu'uureffachuudhaan gaaffii uummata keenya keessattuu hawaasa baadiyyaadhaa odeeffannoo qabnee jira. Hawaasa baadiyyaa sana kutaa hundarraa bakka jiran hundatti goda jiran hunda hawaasa keenya bira geenye gaaffii isaan qaban karaa bulchiinsaa qaamni dhimmi ilaallatu akka gaaffii san deebisu haala jiru hunda hojjechuudhaaf hayyoon teenya kanaafis bu'uura humna namaa ni qabna. Amma humna namaa toora nam torbaa kan ni qabna. Gurmaan isaan toora nam 9 nu hayyamame amma almost guutamnee jira kun jechuu ni dandeenya. Wanni amma nu barbaachisu maali? Hanqinni nuti qabnu haayisattu hadheessi meeshaa waajjira kutaa hojii ni jiraame kutaa hojii rakkoo qabna. I think qaamni ilaalu nuuf guute jeetii yaada. Ammas kutaan baadiyyaa bulchiinsaadhaa hojjechuudhaaf waan nama barbaachisu murteessaa jira. Geejjiba
geejjibni yoon jiran asuma teenyaaf hammaas hawaasa keenya san bira ga'uudhaaf wanni nu barbaachisu keessattuu tajaajila geejjibaa wal qabatee konkolaataa yoo ni fidantee bulchiinsi yoo haa biiroo yoo haala mijeesse hawaasa keenya bira wanni itti nuti ga'uu hin dandeenyeef hin jirtu jeetii yaada. Birree mata duree jiru gaazexaa bulchiinsa Firee Gawaatti qophaa'ee sababeeffachuudhaan keeka qophaa'ee akka nu furan waltajjii irratti affeerree jirra. Galaalchi dirree ammaan tana eebbifamee jiru kun fadhii uummataa bu'uura taasifachuudhaan dirree dhawaa keessatti hojii bal'aa hojjechuutu irraa eegama kan jaan hirmaattootni waltajjii eebbaa kun aadaaf aartiin hangafee duudhaalee uummataa fi waliin jireenya isaanii irratti karoorfatee hojjechuu qaba jaan. Egaa aadaaf aartiin akka guddatu carraan guddaan kan argamu miidiyaa irratti. Miidiyaan kana karoorfatee hedduu jala bu'ee hedduu sirriitti hojjechuu qaba. Aadaaf aartii guddisuudhaaf karoorfachuu qabna. Maaliin miidiyaan maal hojjechuu qaba? Ogeeyyiin achi jiran hundi kanarratti karoorfatanii hojii guddaatu isaan irra eegama. Carraan kun carraa guddaati. Carraa kanaan fayyadamuu qabu. Dhugaadha. Aartiin asitti bu'uureffamte irra deebi'eetiin dubbadha ammaas garuu amma namni eessa jira jennee yoo kalaallu ta'e akka waan gara duubaatti deebi'eeti fakkaata waan akkasiitu mul'ata. Gara walolootii yoo fudhattee gara walleetiinis yoo fudhattee waan hedduutu jira hawaasa kana keessa waan hedduutu jira garuu hanga deemuu qabu deemee jira yoo jennee kalaallu ta'e hin deemne inumaa ammatti gara duubaatti waan deebi'u jiru na fakkaata. Wanni kun amma namootni duraan beeynu gurguddaa maqaa dha'uu dandeenya malee amma eenyu jira jennee yoo kalaallu ta'e namni hin jiru jechuu dandeenya. Kanummaan akka mul'achuu ta'e illee gara duubaatti akka waan deebi'utu mul'achuu jira. Sanii fi gaazexaan kun waan kana waan dhokate hunda qotee baasuudhaan warra dadhabellee jajjabeessuudhaan hawaasaa fi warra aartii kanallee wal barsiisuudhaan haala saniin hojjechuu qabaa jeetii yaada. Gama biraatiin waan afaanii kanarratti illee wanti kun barreeffama. Fakkeenyaaf amma TVdhaan yoo kadalaydu ta'e amma TV irratti waggaatti haasoitu barreeffama jechuun qubee ilaaltaa miti qubee dubbistaa qubeen tokko dogongoree hiika biraa fida waan ta'eef waan sanirrattis xiyyeeffatanii akkuma gaariitti gamma qubee kanaallee akkamitti jijjiirama fiduu dandeenya dogongoree qubee akka hin jiraanne akkamitti godhuu dandeenya waan jedhullee osoo yaadanii haala saniin hojjetanii jijjiirama hedduu fiduu danda'ama. Afaan irrattis aartii irrattis gama diinagdeetiinis yoo barbaachisu ta'e waan hedduu hojjechuun ni danda'ama. Haala saniin osoo hojjetanii aadaa asitti jiru kan hojii wal qabatee jechuudha. Aadaan as jiru hangam takka uummata bira gahee jira. Bakka biraatti hangam takka beekama. Khabiraa bakka biraa jiru karaa adda addaatiin haalli itti beeynu jira. As jiru hoo akkam namnummaan as jiru hangam takka beeka. Irraanfatamutti jiruutu jira jechuudha. Waan akkasiitiis keessa deemanii hawaasa keessa baasuun hojii isaanii osoo ta'e gaariidha. Magaalaan Dirree Dhawaa akkuma jette magaalaa aartiiti. Magaalaa artistoonni hedduun keessaa biqilanii seenaa isaanii kadabre funaannee goda jiru fuunee uummata keenya barsiisuu dhaloota ammaa kana agarsiisuu ni qabna. Fuula mataa isaa danda'e qabna. Kanaas aadaa fi aartii bulchiinsa irratti xiyyeeffannoo addaatiin hojjenna. Artistoota gana amma lafa jiranis qacale waan dabre agarsiifnee fuulduraas akka guddachuu danda'an. Seenaa Dirree Dhawaa aadaa fi aartii irra qabdu san cimsanii akka dargaggoonni keenya itti fufsiisan fuula kaneenii fi fuula san irratti hojjechuu jirra. Kanaas daran hojjenna. Akka waliigalaatti akkaataa biiroo kanaatti jechuudha. Dipaartimentii yookaan kutaalee sadiitu jira. Kutaan tokko elektirooniks miidiyaa jaamti warra kaameeraa fi reediyoo fi TV fi reediyoodhaan hojii wal qabate hojiilee hojjetamtu kun kan lammaffaadhaa immoo weebsaayit tiimii jira. Weebsaayit tiimiin kun sooshaal miidiyaa wajjin waan wal qabate kan hojjetu. Sadaffaan isa gaazexaa kanatti. Amma nuti maal goone gaazexaa fi sooshaal miidiyaa waliif finnee jirra. Maali ka goone hojiileen gaazexaa irra bahu hundinuu gaazexaan kun elektirooniidhaan gara sooshaal miidiyaa biirootiin jechuudha. Achirratti akka maxxanu goone jirra. Yeroon fi torbaanni boo achirrattis ni ba'a jechuudha. Nuyi kaan elektiroonik kalaaluu fedhu achirra laaluu danda'a. Kaan immoo haardiidhaan laaluu danda'a. Hojiilee gaazexaa irratti babbaatu immoo babbareedaa isii achi keessaa fuunee maal goona Facebook irratti ni maxxansina. Facebook biiroo irratti Telegram irratti maxxansina. So social media wajjinis wal qixa deemaa jirra jechuudha.
Tanaafuu haala kanaan kan hojiin hojjetamaadha ture ammas gaditti jiru jechuudha. Gaazexaan Galaalcha Dirree maxxanfamee torbaanitti guyyaa takka ummata bira ga'uudhaaf kan hojjetu yoo ta'u ummanninis itti dhiheenyaan gaazexaa kana gabbisanii aadaa dubbisa isaanillee itti fooyyeeffachuu akka qabanii fi miidiyaalee jajjabeessuun barbaachisaa ta'uu ogeeyyiileen kanneen dubbatan. Galaalchi Dirree eegaluuni waan guddaadha. Maaliif duraanii afaan Amaaraa qofaan wanti kun qophaa'aa ture. Ta duraatti kun jijjiirama guddaa. Afaan naannoo kanatti dubbatamu kami heddumminaan jennee olaallu ta'e harki caalu afaan Oromooti ta'anii afaan Somaaleeti. Afaan lamaan kanaan eegaluu jechuun jijjiirama guddaadha. Uummatuma naannoo kanaatiif illee yaaduudha namni as jiru afaan kam dubbisa afaan kam dubbata jaamee yaadamuun kuni warra waan kana jalqabeellee jijjiirama kana fidellee waan nama galatoomfachiisu jechuudha. Saniif kuni waan guddaadha. Kanaaf artiin as keessatti bu'uureffamtee jechuu dandeenya. Keessattuu garma afaan Oromooti yoo ilaallu ta'e akkuma reefu siimetti afaan Oromoo asitti waan hundaafuu bu'uura garri bahaa kun jechuudha. Gara artii kanaanis waan barreeffama hojii wal qabatu kanaas asumarraa egaa namni hedduun kan bahee akka biyyaatiitti illee beekamuuf carraan argamuu baate humni guddaan dandeettiin guddaan as jirti. Saniif waan kana afaan kanaan eegaluun ta duraati waan dabresanii seenaa dabresanillee yaadachiisuu barsiisuu ta'a. Saniif illee karaa bana aartii Oromoo guddisuu keessatti illee gumaacha guddaa qaba. Gaazexaan Galaalchi Dirree eegalamuun kuni ta duraati jechuma Galaalcha jiru kanaaf namni hedduun ni beeka. Yoo jennee ka fudhannu ta'e nama biratti hin beekamu jechummaan kunu jechuudha. Jechuma kanallee beeksisuu keessatti qooda guddaa qabaa jeetii yaada. Saniif waan addunyaarra jiru garana fidee waan garana jiruus bakka biraa akka gahu. Maaliif kun gaazexaa qofarratti barreeffamaan qofarratti ni hafa jee yaadu maali yeroo ammaa kana namni bilbila hojii walitti hidhamee jira. Gaazexeonni hedduun illee kanneen biroo garanatti dhufu jiran gara sooshaal miidiyaa kanatti haala saniin odeeffannoo jiru achirratti baasanii maquma kanaan jechuudha. Haala saniin warra dubbisu bira gahutti jiranii jechuudha. Saniif kunis karasitti waan deemuu fi waan as jiru gara addunyaatti waan addunyaarra jiru garanatti fida jeetii yaada. Garuma fuulduraatittis waan kana jabeessanii deemuudhaan namni illee dubbisuudhaan maaliif aadaa dubbisuu illee ni jabeessaa jeetii yaada. Aadaan dubbisuu yeroo ammaa kanatti hedduu duubatti deebitee jirti. Gaazexaan ammoo dubbisuudhaaf si kakaasa. Inumaa dubbisuun sanii waan biraallee barreessuuf illee si kakaasa waan ta'eef san nama keessatti uumaa deema. Gaazexaan kun kana gumaachaa jeetii yaada. Egaa wanti uummatarraa eegamu uummanni dubbisuu qaba. Dubbisuun faayidaa guddaa qaba. Namni dubbisu namni hedduu dubbisuu kanarratti xiyyeeffatu ofiifis faayidaa guddaa argata. Kanaafuu keessumattuu gaazexaan kun torbaanitti al tokko ba'a. Kana ennaa gaazexaan kun ba'u uummanni gaazexaa kana dubbisuu qofa miti waan irraa argateen hirmaachuus qaba. Gaazexaa kanarratti hirmaachuu roga adda addaatiin hirmaachuu danda'a. Inni barreessees gaazexaa kanaaf erguu danda'a. Koomentii qabus erguu danda'a. Faayidaa hedduu qaba gaazexaan kun kana baratee dubbisee hirmaachuus qaban jedha. Kanarra maal yaanne dhuguma seera lugaa afaanii murteessaadha. Erga takka dabarsuudhaaf seerri murteessaadha. Dhawaataan ammaan tana sadarkaa gaariirra jira jennee yaannu garuu hawaasa keenya hojii taanee uummata keenya hojii taanee beektota keenya hojii taanee guyyaarraa jijjiiramaa dhawaataan dogoggora keenya sirreessaa fuuldura deemuudhaaf hayyoon ta'e. Wanti maaliin isin gargaaru uummataaf maal dhabna? Aadaawwan teenya jira aadaa aartii seenaa teenya ta dhokatte diila takkaa jira. Seenaa tana dhaloonni dhufu akka beeku namuu waan beeku. Anamma perfeektiin guutuudhaan ogeeyyoonni keenya hundi akkasuma. Hawaasa keenya bira jirti aadaan dilli takka aadaa babbareedduun seenaan babbareedduun seenaa teenya san as baasuudhaan dookumantiis taatee akka teessu gaazexaan dookumantiis godhee hayyoonsaa dookumantiis taatee akka teessu akka waliinis irraa barru namuu waan beeku waan dabaruu qabu jedhamu akka dhokattee naf dhalootaaf ceesisuudhaaf namuu hawaasni keenya hundi waan beeku takka osoo hin dhoohisin seenaa osoo hin jallifne ta dhugaadhaa.
gama keenya fiduudhaan fuula sooshaal miidiyaatis ni qabna bilbilaas ni qabna karaa kanaa fi nu harkachuu ni danda'anii waajjirri keenyaas banaadha hojii mootummaa hojiitti nu qunnamuu ni danda'an. Wanni guddaan hojii isaanii jaalatanii hojii isaanii kabajanii itti deemudha wanni guddaan jechuudha. Saniifuu jaalaltii hojiidha already uumamtee jirti hedduu fedhinaa qaban ijoolleen. Kanaafuu wanni kunis waan keessattuu afaan lamaan waggaa 17 dabreef gaafatamaa dhufe ture waan ta'eef wanni kun akka ammaan tana iddoo harkatee waan jiruuf waan kanas qabanii akka itti fufan yaadaan qaba. Akkasumatti keessattuu hawaasa hojii ol qabatee dirree gaazexaa kana bajeta guddaa itti ba'a. Hawaasni immoo hin dubbisu aadaa dubbisuu hin qabanii ka dubbisu qabullee waan akka xiqqoo ilaalchatuu fi takkaatu jira. Gaazexaan kun kiyya jee itti amanee hawaasni bulchiinsa kana hundinuu jechuudha waan itti dubbisu baay'ee mul'atu. Gaazexaa kanatti maallaqa yoon siime maallaqa guddaa itti ba'a waggaatti jechuudha. Gaazexaa kana immoo amma torbaanitti gaazexaa kana raabsuudhaaf almost qarshii 10,000 oli ba'a raabsuu qofaaf jechuudha nama bira ga'uuf maallaqa kana torbaanitti ba'a. So hogguu si bira dhufee namuutuuf suuraa duraa ilaalee darba gaazexaa maaltu irra jira maaltu keessa jira kun ne ilaalchisa jee akka Amaariffas akka Somaaliffas akka afaan Oromoottis wanni kun nu ilaalchisa jedhanii hawaasni silaa waan kana fudhatanii hedduun gammachuu qaba jechuudhaan waan kana nagarre baay'ee biratti wanni kun haaraa egaa suuta ni baratama jeetii yaada. So kunis ni baratama hojjettoonni immoo kana osoo ni fi xiyyeeffannaa keessa hin galchine hojii isaanii qofa hojjechuudhaan hawaasa bira akka godhuudhaan xiyyeeffannaa kanneen isaan hojjetaa jiranii kanuma jabeessanii akka itti fufaniin dhaamsa dabarsaaf. Warri as jiru keessattuu jechuudha amma yeroon ammaa yeroo dorgommiin akka malee jabaachaa jirtu waan taateef kutannoo jabduutu isaanirraa eegama akkuma gaariitti jabaatanii dirqamni guddaan akka isaanirra jiru beekanii murannoodhaan dalaguun isaanirra jira jechuudha. Sagantaa eebaa kanarratti barruu qoonnoo dhihaatee kan gaggeeffame yoo ta'u dameewwan kanneen irratti irra caalatti hojjechuuf xiyyeeffannaan barbaachisaa ta'uunis himameeti jira. Milkaa'ina gaazexaa kanaatiif qaamota tumsa taasisaniif illee waraqaa ragaatii fi beekamtiin laatameeti jira. Afaan Oromoodha wala mudite itti saachumada tola kuinta'u cayaan saawdaadha afaan Oromoodha afaan abbaa kiyyaa afaan aadaatiyyaa afaan Oromiyaa abbaa jaajaasaa jennee afaanuma keenyaan katabnee dubbifna afaan Oromootiin barannee guutanna. Afaan fi cimsanii aadaa fi dagaagsuun barruu fi jechuutaan walaloon gabbisuun geerarraa makuusan wal yaadachiisuun yoomiyyuun dhaabbatu dhalootaaf dabarsuun geerarraa makuusan wal yaadachiisuun yoomiyyuun dhaabbatu dhalootaaf dabarsuun. Kutaan kurfii keenyaas gaazexaan amma dhalate galaalchi dirreedhaa guddatee dagaagee waan hundeeffameef bakka hagee'u jechuun eebbisuun kurfii walii qadaaddanne raawwannee jirra. Afaan Oromoodha afaan Oromoodha wala mudite itti saachumada tola kuinta'u cayaan saawdaadha afaan Oromoodha afaan abbaa kiyyaa afaan aadaatiyyaa afaan Oromiyaa abbaa jaajaasaa jennee afaanuma keenyaan katabnee dubbifna afaan Oromootiin barannee guutanna. Afaan fi cimsanii aadaa fi dagaagsuun barruu fi jechuutaan walaloon gabbisuun geerarraa makuusan wal
yaadachisun yoomiyyuun dhaabbatu dhalootaaf dabarsun geerarraa maqmasan gudee yaadachisun yoomiyyuun dhaabbatu dhalootaaf dabarsun.